Hashama kabajamtoota maamiltoota Askuu Itoophiyaa akkam jirtu nagaa keessan jirtanii ani obboleettiin keessan nagaa gangooti. Meesin akkam jirtu hordoftoota kiyyaa biyya keessallee biyya alaallee warri jirtan akkam jirtu nagaa keessanii ana galata waaqayyo nagaa kiyyan jira. Mee har'ammoo gaafii mucayyoo wayna gaafatte hunda keessaniifiyyuu irraa baranna waan jedhe waan ta'eef waan yaadeef anis waan baay'ee waan irraa baradheef sinifis sinii hira sinis irraa baradhaatoon akkaataa dhiphuu malee hojii mana madaamii hojjechuu dandeenyuun sinif timaa. Sinis immoo viidiyoo kan hanga dhumaatitti ilaalaa subscribe godhaa share godhaa like waliif godhaatoon wal biraan gahan sinin jedha. Subscribe illee naa godhaa na jajjabeessaa yaw addisiidha waan ta'eef chaanaalii kana guddisaa waa baay'ee waliin barannaa. Kanaafiyyuu mee har'a dhiphuu malee akkamitti hojii keenya salphisnee akka hojjechuu dandeenyuun waan ijoo ta'een sinitti himaa jechuudha. Ijoolleen baay'een keenya hin dhiphanna dhugaa dubbachuuf taanaan yeroon qoshashaa yookaan immoo yeroon hojiin akkasitti walirratti na jalaa baay'ate bakka sammuun kiyya na dhiphata jechuudha. Baay'ee tokko amman fitutti bishaan hin dhuguu biizin ta'a jechuudha. Biizin ta'a kanarra kan neefe mataallee hanga na dhukkubutte jechuudha. Inni kun garuu faayidaa hin qabu. Wanta akkas godhu jechuun of miidhudha. Na fala maalan malee taa'ee yaada jechuudha. Fakkeenyaaf hojiin hamma fe'oo baay'ate karoora baafachuudha dursa jechuudha. Odoo hojii sanitti seeniin karoora baasuu dura kanan hojjedha ergasii kanan hojjedhadhanii karoora baasuudha malee hojii muluu erga tokko hojjechuunis hin ta'uu hin danda'amu jechuudha biyya kanatti jechuudha hin duwwaanii. Kanaafuu hojii karooran baasanii hojii tokko erga fixxee bishaan kee dhuddee maal jettee iraftii fudhattee boqonnaa sammuu keetii kennitee qalal gootee hojii hojjechuudha jechuudha. Daftee waan hojjetteef maal jetteef inni sun of miidhu ta'a malee of hin fayyadu jechuudha. Kanaafiyyuu jireenya salphisanii ilaalu akka fee qoshashaa ta'u maalaan jedhu bakka of amansiisuudha. Bakka qassadeen hojjedha watti bishaan kee dhugaa maal jedhaa qazettoon sammuun kee odoon dhibbatiin firii of guutee akkasitti hojii mana madaamii milkeessuu dandeessa hojjechuu dandeessa jechuudha. Garuu ommiitee dura kana fixa kanan godha dura kanan godhattee sammuun keetillee hin miidhama jechuudha. Biyyallee gaafa garte ijoollee akkanaa jechuudha. Waan iyyanii bakka cinqatii minaamina waan qabaniif ijoolleen biyya alaa deemtee dhuftee sammuu isaanii sirrii miti kan jedhamaniif asitti sammuu keenya waan hin eegneef. Kanaafuu hojii barbaadaa ta'u qalal godhanii ilaaluudha jechuudha. Maaliif yoo waan waaqni dhibichaata tsalootii godhu bakka waan hundumaayyuu guddisanii ilaaluu dhiisuu. Sababni isaa nuti kaannee fi maal jennee wanti ta'u hin jiru. Hojiin biyya kanaa baay'ee hin numu. Kanaafuu karoora baastanii hojii keessan isteeppiidhaan hojjechuu. Deebi'ee qassettanii hojjechuu. Bakka dafanii anama dafee hojjechuun wayii na harkatti cabaa maal jedha. Gaafsa rakkoodha jechuudha. Hojii kiyyarra waan nani cabse taantu fookasii gootee kan laaltu madaamii jechuudha. Kanaafiyyuu hojii qabatte kushinaa har'a kushinaa saddaata taanan kushinaa bakka kaanuu maal goote simetteetuma tartiiba gootee maal jettee madaamiin kee kan isheen diitooliif kirooreksii kafuuffattoo ta'e diitooliif kirooreksii bishaan walitti baxabaxxee girgiddaatti facaasuu yookaan bakka ta'etti baqa manni nosuu taanaan deebitee waan sanirraa saddoon qabdu jechuudha. Madaamiin tokko immoo sillaalan hojii keessiraatan hojjette taanaan karoora baaste hojjette taanaan sillaalan jechuudha. Kanaafiyyuu fakkeenyaaf har'a mana tokko dhiixxe taanaan bareechitee hundumaa saddaate taanaan boru maal goota manicha nakaa goota jechuudha. Innas takaakalta qoshashaan yoo iraates baala naannoo iraate fiddee hin getta. Kana booddee immoo kushinaa immoo anas addaatoote karoora keessa kushinaa yoo jiraate har'a kushinaa tsaddi gootee kaabineetii minaaman hundumaa tsaddaate bakka biraa sanuu nakaa goote waan ta'eef hojii walitti jalaan baay'atu sammuun kee illee hin dhibbatu atillee hin dadhabdu hin dhukkubsattu jechuudha. Garuu qaanumaan kirooreksiif diitooliidhaan shintibeetis lafas kan nixxoo ta'e inni kun hin ulfaata. Ijoolleen baay'ee kaleessa dhixxee har'amaaf dhixxaabuu kanarra walawwaltuudhaan gaafan gaafadhu shittaa beekti shittaa barbaadde midhamtiin shittaa barbaadde shittaa kirooreksii maal jedhitoon bakka tokko akka urgaa'u akka shittaa sun ba'u gochuudha malee
ishuma jecharra deebitee kan dhidhoo ta'e tokkoffaa hin miidhamta. Lapheen keellee si dadhabaa deema, afurri keellee si cita. Gaafa si dhukkube madaan baastee si gatte jechuudha. Dhimma ishiitii miti. Sarraatenyaa biraa fudhatte jechuudha. Kanaafiyyuu nu jecha akkas taate odoo hin jennesan birri ishiiti jecha birriidha jecha akkas ta'e isaanis hin beekan nus hin beekna. Kanaafuu ijoolleen mana madaamii jirtan of eeggannoo godhaa. Hin dhiphatinaa sin jechuu barbaada. Obbolaa kun biyya alaas biyya keessa jirtan warri dhufuudhaaf illee yaaddan hojii mana madaamii salphisaa laala isin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Hojii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kana isinitti tole koomentii barreessaa, sabskiraayib illee godhaa, laayikii sheerii godhaa ijoollee keessan mana madaamii keessa hojjechaa jiraniif ergaa fi namni tokko irraa barachuu danda'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu hojii qalal godhaa laala. Hojii amma barbaade haa baay'atu maal haa jedhu ofiin dhiphisiina dhiphistanii wanta si fiddan tokkoyyuu hin jiru waan ta'eef dhiphuudha wanti dhufu hin jiru waan ta'eef qalal gootanii firii taatanii shayii keessan dhugaa, gaawwa keessan dhugaa, bishaan keessan fayyadamaa akkasitti hojjedhaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu viidiyoon kun si fayyadadee waan yaade fasinii hojjedhe nagaan tura.